Video hojjedhee aga video kana qalbii na cabsee fi na gammachiise yookiin na bochise hin jiru. Qabu rabbi sina jaallatu ilaahin kooti kawfi jala sina kaayyatu rabbi sina mararfatu amiin jedha yoo dhageessani rahmatummaa keessan Oldeemati sareeti darajaa akka olaadeemu. Wallahi rabbi siilena imala kiyyaaf ka'ee jalqabaaf sharaa bitadhee gabayaa dhaqee qarshii 3,000 mitira 22 jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaar kefuuni Oromoo kiyya guutuu amantiif kutaan osoo waliin qoodin jira jirtu isiniin jedha. Erga sharaa bitadhee makiinaa qabannee meeshaalee keenya gayyaafannee jalqabaaf sharaa warra makiinaa akka meeshaan keenyan xuruufne jala afannee itti kaane. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amantiif kutaan osoo waliin qoodin meeshaa keessan amantii feetan yoo qabaattan akkuma tokkotti bita. Amantiin kiyya Islaama amantii biraatiin wal qixxeessee jechuudha. Ani amaanan nama anaaf tokkoma. Warroonni amantii biraa qabdan keessa warri meeshaa nabichisiifattan baay'ee isin jaaladha isin kabaja. Akkasuma isin dinqisiifadha. Warroonni mi'anni keessan jechuu dhihootaan olaa gala deemee deebi'uu danda'u amma Shaashamanni keessaa baanee qajeellee jirra gara magaalaa meeshaan kun itti gahu magaalota baadiyyaa hedduu qaxxaamurree akkasuma immoo tuyyuu ganamarraa hanga galgalaa imallee amaana bakkaan gahuuf ifaaja deemaa jira. Asirratti jechuudha maatiin obboleettii tiyyaa meeshaa wayii naa fiddi obboleettiin tiyya jetteen alaa ammatti galee meeshaa qabadhee dhufe si ammalee maatii surprise gooti abadan hin beekan. Hunda isaa mee maal ta'an akkamitti itti dhagahama kan jedhuuf waliin hanga xumuraatitti obsaan naa laala. Imalli keenya itti fufe imalli karaa kanaa jechuudha xiqqaate sa'aatii 3 fi 4 viidiyoo illee hedduu waraabe garuu viidiyoo ni hifattan jedhee kutaa lamaan gadi isinii dhiisullee fedhe haa taa'u jedhee erga deemne imallee ni geenne nageellee meexama anaa dhufu baga nagaan dhuftan nageellee meexama biyya aananii fi dhadhaa biyya warii maatii jaalalaa fi kabajaa hundi isaaniitu gargarin nama laalan akka ilmoo ofiititti kan nama laalanidha. Asitti jechuu erga imallee achi geennee jennee maatiin akka maatii kiyyaatti na simatanii anuu waan har'a alaa galee maatiin kiyya na simataa jiru naaf fakkaate miira addaatu na dhaga mee ofii keessanii dhageeffadhaa ofii keessanii daawwadhaa murteessaa viidiyoon hin xumuramne waan hedduutu jira yeroo surprise meeshaan akkasuma agarsiifamte. Bari osoo bumne gaafannaa. Bye. Mangira mulu wala. Senelle baga jira. Sira ekono na kade. Bayya. Naga. Baga naga baga naga rabbi biya singal. Yareti yani rabbi naga no agal. Isagat. Ina bada wali Quran. Bordu. Sibila kasi suuta jiraate. Mustawdi nin jira. Bacawu. Ashib. Ashib. Kale kana bura. Sarbis makala. Mana ya basi. ቀስ እያላችሁ የኛም ከፍለ ማን ነው? Nuradin bilbilan kabu. Nuradin. Bilbilan kabu ni dise. Nuradin. Erga nasimatanii meeshaa keenya buusuun tokkoffaa irratti sharaa keenya hiikannee golaa jechuudha. Meeshaan ishee itti kaayamu nu garsiisanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaa namoonni ergattan yookiin bitattan namni makiinallee achi gad darbee deema. Waan ajaa'ibaa argeemi
hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan jechuudha. Tokkoffaa sharaa jala uffifnee tartiibaan guurre nama meeshaa guuru hedduu gara nama 4 dhiyeessanii hundi isaanii jechuudha. Ol darbuu malee haxirii keessatti namni wannaa jedhu tokko hin jiru. Bilaasha haati namaa dhukkubsatti meeshaan jechuudha chaalenjii hedduu qaba. Bitanii argan malee bitanii bakkaan ga'uuf hedduu ulfaata. Yoo haala kanaan erga bitattanii ifaajjanii hin goosifatini yookiin hin dalaysiifatini hedduu meeshaan keessan nagaa isiniif hin ta'u. Keessattuu warroonni majlisa almuuniyeemii ajajattan majlisni almuuniyeemii kaayamee yookiin ila kun fakkeenyaaf amma mucaa kan argitanii irra wallolle gizee 2-3 fidee kana kaaya kuni ka gubbaa taa'u wanni kun waan cabu waan miidhamu booddee sanii baafnee jechuudha bifa haarayaan ka jala galu tokkoffaa irratti finnee ka akka kanabaa jechuudha. Eegasii kanallee kun fuudhee kuni amma nama na waliin dhufe ijoollee waliin deemne jechuudha makiina wal gargaarree haala saniin aniin dubartii jechuudha maatiin mucattiin himanii wallaahi waan bakka jechuun waan addaa wayii nuuf godhamu itti fakkaate achitti gadi buusnee as taa'ee makiinaan erguu qofa ni danda'a. Akkasii miti yoo qajeelanii namaa kaayan malee baay'ee miidhama isiniin jedha. Warri soofaa warri majlisa almuuniyeemii fireemii haala kanaan dirqama dirqitanii maatii keessan seeran tartiiban nama beeku maallaqallee hin taane tartiibessuun isinirratti dirqama isiniin jedha. Erga sharaa jala afnee geessinee tartiibaan jechuudha haala taheen daraddarree guurree ka gubbaa oolu gubbaa oolchinee ka jala oolu jala oolchinee jenne hanga amma maatiin sapiraayiziin isaanii akka jiru hin beekanii isaaniif majlisa boondidii tokkoffaa tahee abbaa tiknisa 20 akkasuma mootii meeshaa isaa guutuu wajjin maggaarajaa 18 kan obboleettiin teena badhaafte rabbiin addunyaa akiraa jannata isii haa badhaasu. Isin video kana ilaaluudhaan akkasuma mootuyyuu ittiin gammaduun mee yaada keessan namni haadha qabdan namni video kana gammadanii fi akkasuma kabajaaf jaalalaa qabdan komentii bareedaa odoo hin barreessin like osoo hin godhin adaraa keessan hin deemina. Har'umaanuu adaraa jedhee isin kadhe maazanaan videoon kun videolee haga har'aa dalagu keessa waggaa 3 YouTube hojjetaa jira. Haga video kana gammachiise qalbii keenya cabsine hin jiru. Erga ka isii guurree geessine ka isaanii cinaa tokkotti walitti qabne geessuu jechuudha. Garuu sa'aatiin nu asitti finne sa'aatii 3 ol isinitti fakkaatu mala daqiiqaa 18 idiitii yookiin ammoo viidiyoo irraa muruun akkasuma immoo maatii baay'ee kabaja qabanii viidiyoo maayyuu bilbilaa yaadattu uummata jaalalaa fi kabajaa waan tahanii fi mastaawwatiin lafatti isin argitan tatee biliidhaniiti. Erga haala amma isin argitan kanaan guuramee geeffamee jedhee amma gara xumuraa geennee jirra. Asirratti namni majlisa arabiyaa bitattanii kaachuu barbaadan uf dura na jalaa waddada akkasuma dirqama laazim bitadhe kaachuu qabu warri jettan boondidii bitadha. Sababbiin isaa jechuudha almuuniyeemiin daradaramee kataa'u malee akka mucattii kanaatitti nama mana sanuu tirfii qabu amma manni isii meeshaa isii qofa malee waan biraa hin qaban jechuudha. Fiddee achuma firiijii kaa'uu dandeetti meeshaalee xiqqoo tokko waan akka televiziyoonallee fiddee kaa'uu dandeetti isii gola tokko gadhiisanii fi kunoo haala kanaan jechuudha. Erga guutuu isaa geessinee kooraa isaallee haaluma kanaan daradarree gubbarratti viidiyoon ifaan hin jiru ni dukkanaa'ee jechuudha. Ergasii makaddaa isaa kooraa irra guurree akkasuma anillee lakkaaya jira asitti adada gabbuun lakkaaya dolba'uun lakkaaya. Itti aansuun ammoo tuyyuu makaddaa yookiin tikkaan isaa walumaa galatti tiraasiin isaa xixiqqaallee ni jira. Hundi isaa kana afoonii kaayama ni argitanii inshaallah wa ta'ala. Achitti wacatu jira maatiin baay'eedha sagalee irratti isinii qabe immoo waan idiitii godheef viidiyoo yoo kallattiidhaan isinii fide jedha idiitii waan jarjarsiif viidiyoo sa'a tokko daqiiqaa muraasa waan deebisuuf jecha kunoo haala kanaan amma sharaa jala affifnee amma gubbaa uffisuu henna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sharaan baay'ee guddaadha irraa murree akkasuma immoo teebilii fi diikooraa gamana taa'u tokko argitanii jirtanii asiin dura viidiyoo hojjadhee jira. Isiin osoo hin beekin ka sapiraayizii ta'eef wayii isa malee hin dalagamu jedhee bakka dubbadhee gamanaan majlisa xumuraan kaayama. Rabbiin argitanii nama majlisa kurnan kana mitira kurnan kana kaan waliin jechuun mitira 11 ta'e isii mitira 10 fi saantii 60 dhufe akkasuma immoo kunillee saantii 20 walitti mitira 11 wayii ta'e mucattiin eebba qabeetti jechuun wallaahi guyyaa takka yoo na cinqitee hin beektu qarshii gara 200 olee 300 jala kalaa'u kanarratti ergitee meeshaa kana hojjechiisnee binnee jenne akkasuma haadha isii zayitii abbaa litira 10 sapiraayiz gootee jirti. Rabbiin isii irraa haa jaalatu qarshii haftee jetteen jechuudha. Isiin sanii ol yaaddee garuu namaa hin guuttu dunyaan tuni kunoo haala kanaan teebilii meeshaalee isii hunda daradarree teebilii jechuudha. Mastaawotii ka guddaa qofarra kennee xiqqaa immoo afran isaa mastaawotiin walitti hidhaa afran waan jirtuuf garagara jalaa
qabdi jenne erga keenne geessine isinit deebisa erga xumurre haga gubbaa uffisanii dhufne mana haadhaa saalonni xiqqishaadha gaada lama wali qaban saalona majlisa isaanii eegaluu henna isin ammoo mee surprise kana laala wallahi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya anuu gammachuu irra waan isin ajaa'ibaarra viidiyoo waraabuu hin irraanfadhee jechuudha. Erga majlisa kana ol guurree jennee mitira 6 gara tokko kenne mitira 4 ammoo gara tokko kenne walitti mitira 10 maggaarrajaan guddaadha ogeessa barbaada meeshaalee isaa hunda wajjin faaya ittiin fannifamu yookiin ittiin saamsamu hunda wajjin dhufe mee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni surprise maatii keessan gochuu barbaadan waan qabdaniin jechuudha birrii qofa erguu miti birrii yoo argitan hin bitatan maatiin ni beeytanii yaa gammachuu yeroo isaa waa argatan gammadan wallaahi laaziim aabban hin gammadanii aayyoon hin gammadanii obboleeyyan keessan hin gammadanii kun ama gaadaa tokko cic goone gaada tokko erga kana guune kun maggaarrajaadha maggaarrajaaleen bizabti isumarratti ka hojjetame jechuudha garuu beekaa manuma majlisa kana maggaarrajaa hojjeten seenaa garagara ammoo kana walirratti isinii hojjette ana umurazaan yookiin obboleetti teessan Zubeydaadha jechuun hordoftoonni kiyya na beeytan jedhee yaada maggaarrajaan gana bira finfinneen ko hojjetamu magaala majlisni ko hojjetamu magaala finfinneeti maggaarrajaa ammoo asuma shaashamannetti kan isinii dalaysiisu dhugaa jirtu isinitti hima qarshii 18 keessa qarshii 36 bichatu deebi'ee maggaarrajaa kana keessallee maggaarrajaan kun guddaadha manni waan mana duraanii tahee fi baay'ee irraa lafa gahaa asuma makiyyee itti himi akka irraa hin murree anillee haga kiyyaan itti himee jira maggaarrajaan kun lamaan isaatu iyyuu meeshaa inni itti diramu adda addatti qaba kuni gabarii jalaati jedhan malee miidhaginaa fi baay'ee furdaadha adda isaa tuttuyyuu baay'ee guddaadha manni girgiddaan mitirii 2 hin caalu garuu ammoo maggaarrajaa mitirii 3 wayii qumatiin ammoo mitirii 3 walakkaadha rabbiin mana guddatti gaafa isaan baasee jedhe mana guddaan qabanii finishingii xumuraa jiranii majlisni kunuu isaaf dalagame maggaarrajaan kunillee mana sanillee ni gahaa akkasuma ammootuyyu ammaafillee bareechifatanii televiziyoonallee ni qabanii miidhagfatanii kunuu haala kanaan inshallah gammadanii keessa jiraatanii inni kuni mitira 4 gaada biraati laala hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee har'a mucattiin tu warra kana hagam gammachiifne gaada kan full goote yookiin miliyaana goote afteef xiqqaatus miidhagsiteef boondidii tokkoffaadha meeshaa tokkoffaadha kun mitira 2 achitti rukni yookiin zaawiyaan sun mitira 2 mitira 4 kun ama mitira 4 jechuun hagama bareechime ija keessanii laala yeroo hedduu mitirri hagana hagam jettanii warri nagaafattaniif kun mitirri 4 isa hagana bareedu kan kun mitira 6 kaasii kun jechuun saalonni isaanii xiqqishuu waan ta'eef warri haati keessan saalona xiqqishuu qabdu mana isii faagootanii mitira 6 guutuu fi ni dandeettanii haalaan margitan kanaan jechuudha unoomee ilaala ija keessaniin qallaalii kana hin bareedu kun ka isii erga kun madaabaraa keessa ka jiru maggaarrajaa isiiti maggaarrajaa meeshaa isaa hunda wajjin makkoo madardara madaabaraa keessa kennee tubboon kan kee 2 yookiin ammoo kan inni itti diramu sibiilli 2 kan maazarii ta'etillee 2 akkasii addaan baasii isaanillee itti himnee jirra meeshaa hunda ammoo garagara qoonnee jirra kan maggaarrajaa porosesiin maggaarrajaa hedduudha akkuma maggaarrajaa biyya arabaasa wanni ittiin hidhan girgiddarratti ogeessi hidhu hedduudha mee maatiin gammachuu akkami ibsatan walumaan alaallu qophii jira buna jira nyaata jira dhugaatii jira isillee na gammachiis isillee gammachuu na argisiis waliin nu fidee rabbiin gooftaan haqa ka dandeettii qabu haa ta'aadha qabdaati taaka biyyaa jiree michootee dhufanii Kota garan. kana mara birrii xiqqaan se'ina du'aayii sirrii godhaafi Ikan gale. waale ol seena rakkoon qaba ol seena ol deema caamaman kottaa ol deema jalaa fuudhi maggaarrajaa qashti ati ana gadoodha mucatti rakkoon qaba seena taa ol tara abbi kun keessanii ol tara mucatti makkoo isin erge Kun kaya sanira taachi gangala. hara rabbaafadha baafadhu jedhaani ana dhufu jedhaani isaaniin illee kun jalaa maggaarrajaa Maaltu bilbilan alee. Keessumaa nyaachisa. Eshi. Fufuudhaaf. Asintai. taa hundi keessanuyyuu rakkoon qabu bakkuma hunda sanillee kaa'uu dandeetta haga manni bal'atu Tola biyyeenii dhabe. rabbi si haa bareedu daayii kottaa kottaa jirana Kota ijoollee kota gaan
إيش هذا أبا أساسا جنة أساسا ناتي مرينا الجردية داني ما عليك لا نمسوتا يعني ورادو أيقون كنا أروغانو يبني عايل أنا نياتا والله دائما كبروا سجرا داد دواي قرا كاني بيسان لا أنا أبونا أروغاني أبونا في هذا نداء أبي ماكينة بودن أرجل بانكنا كاو جنتو ماكينة أرجل ماكينة أرجل ولا ماكينة أرجل اسم جيجسن اسم جيجسن يا كدورة إنتاني أما نمني رفهمره جوجنا جرجر سيتي قرأ قومني أنا كلوني أنا فوت درية أبنا ساسيك أبا المدا بناسو سالبين هذا مالي أنا دي سارة أما يو أتي كوف تكوف أتي بنيسان أنك كنا ريم نيا شوفتو أنا سيبول أنا ما فوق أي رب أم سالني أنا ما أنا قدير لي غوري قاسم اللي فوق بتبرجو أو نانيتي نور رادي ماني هذا من نهار سنجلا ديبني سنجل قسم أبشر حجبين عند منسترنا دول ربي أم لما تكونت نادي ولدت جان بدنا كانوا ما خبر ولدت أنا تلفون سلا هو ده بتاني رقبت التلفون إيه إسمه إيه إسمه كما إسمه مرة ثاني جرس كنا أنا جرى سافر دوانا جرى شكل عفت لك ما لا يسجرت بسم الله جار تبرو أنا كي أقول لك أنا يلا لي تي والله اللي تنقبني ده سنجلا مبلي وتكلموا بيشام جت إركي ما شاء الله أنا كنا كان حركتي بقى الثاني أبي هاتشلين جراسي كونوا إسني كونوا كيساني كون كيساني كيسني أفترتي فراش جنتها فأجانو كيسي أتجر كن فيكون بلا وهو الكلا كل لي إنما عمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون تكفر من يقول الرافع أتسيني كي دعاء كسي كذا خلي رجيم له ونيافي سيف ربيها سما ربيها كيري كذا باتفي سما ربيها ما شاء الله الرافع جنة أشيت أفنشنا كنا كذا أشيت أبني كذا سأجانو أفني مالي جنا كنا برا ونركن أنا كي أنا كي بقى أنا قابلني أنا نجي أنا بدانسي سكمل أدتي لا أنا نوت دوغي سام دوغي قسم بيبان أدا enggak ini enggak enggak bera agak gani baka anak gak baka karena Korea itu baka enggak karena dia umur jarak saya bergerak arunggade bita Lekar boleh fotonya please. Acam yo an kana isin yaade gote in qabdi gote isin fakkaata wonna ni sin galte wan ifajege sahara bafachu ana chinde to gane galte hara bafachu wanni si chale jiru akuma rabbin galte isi hara bafachu su ko duai godafi inshallah tani mo mandi safida magaraja irrasin lakaba ina fay
girgidda marraa gaffuuti isaa sun bichaa godha gaafa mana guddaa rabbi sin baase sin baase itti galfata wantu bakka tokko deemu feeti malee karaan kun cufameera koota garan Kota. zikru karaan kun cufameera Inseno. Mali ndo manfudu. Mali. Ay, ايش نقات ايش بقى نقات تجراني بين عندهم كفلني ما انت ان كفل ديسا danni miti dis yeroo tuqati taageessu لا ما ترى دني بمكان Ini bahasa jira bakka. telefoona yoo argattan بقى جري دوي قرني بر yaa oromoo kiyya guutu motoraan haga magaalaa biraarraa magaalaa kadeemnu motora goomman dhooye teennee motora biraa eeggataa jirra yoo rabbiin nagaa nagalchee viidiyoo walitti dhufnaa yookaan yaasuu bullee garuu hawaasni asii hawaasa gaariidha hawaasa jaalatamaa qeema ollaa kanneen jijjiiru gorree bullakaa isiniin jedha akkana fakkaatti akkanatti taa'aa jirra. deebineellee motora argannee motoraan jechuudha magaalaa takkarraa magaalaa takka deemnee booda sanii makiina shaashamannii galgala sa'aatii 10 walakkaa yookiin sa'a 4 Saudi Arabiyaa sa'aatii 5 Dubaayii argannee halkan qixxee galee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa horaa bulaa.